السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام تانكم دينو أستاذتي كنا حنقفي أميرون تا حنقفي قسمس مسيسوني كندومان كيسانو بغا قويا هردا قويا كبجما كنا نوف كبجتاني يرو كيسان قالي ببداني أسل نوف أرقمتاني والفا دقلتو ما جزاكم الله خيرا نسين جنة أيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فكر سلامتا هردا معرفة ولا لي سولاتا إن كان دنا متو أستاذتك إن كان دنا متو أستاذ الشهدو تاري دستانو غنا كتابلو بغنا جان دفتن أفان روموتين وري والفوتنس وري سنجلوتا نمونا دغها عند جزيبتشا إسنيفان إبسا كايو سغنتشا مانغودو افتراراون وري كايماني أستاذ نمرو وري عالماني وري إسلام ما فلالي ولا قرو السلام عليكم بقى افتمرو ولا لون كنا دا بدا سرب برا رقايو بربادن جرى كتاب الرا سلام النافكر يهون لأن أنت أبا في دجالا نمني دين براتي ولتكبمني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما أكمل جرتو أمة مسلمة أكبر واو حملي لأني ربي وهم دان نفايتو لإني نفولي ينفتو لكاي نئماتو لإسان رتي والقهي إبسا مركزا حرب اللي أسترا قلتو ماجدا أنقودة النورا أستاذني أبي إيمو أميرني إسن أكم نجدتو إسني فاكنو وجي كيري ودين أما سمري ديرتو أستاذو تكينيا أميرو تكينيا أما سمسيسوني ووتو تدير ربي كان الراف نقليسي جالالي نجيني إسني فاتو آكرا فردوستي ولينو حاقهم قمتا إجارتني مكا اتبافتني جايا تقوم ماجتشو مكا مقافتني hundee diin rabbii gadi nuuf dhaabdanii fakkeenyummaa gaarii dhalootaaf taasanii. Yaa gamtaa jaalalaa yaa gamtaa tokkummaa isiniin bareeddii sagantaan eebbaa fi tafuudhaaf heerumaa roobaaf adoo osoo hin jenne nu wajjin ooltanii daawwitii diin islaamaa baga nuu jiraatan hedduu isin jaaladhaa ani barattuun keessan guyyaan kun guyyaa qaalii jabeessu geessanii. barattoonni markaza gaaddisaa kan as keessa jirtan jabeessaa qabadhaa ustaazota keessan ol jetteetu hin laalin waan fedhan yoo jedhan tolchiitti ajajamiif guuti kabajaa isaanii doofummaa isin haguugee kan isinirraa saaqanii qalbii si cufamte kan sirraa bananii wallaalaa tulluu caaluu kan sirraa cabsanii bineensa bosonaarraa namas si jijjiiranii bataa jedhaa jiraadhaa hundummaan keessanii. Xalayaa gammachuun kunoo ana gahee sagantaa eebbaatiin akkasiin dhaga'e markabni gaaddisaa hundinuu kennaa irraa bakka bu'ee bakka nagayaan dhuftan keessummoota kennaa mana ustaazas laddiin jirtu jaalallee ustaazota hundaa warra ishkii qofaan aarii kolfatti jijjiiru wanti hunduu guute wanti dhibame hin jiru kanaaf keessummoonni ashaqaa abshiiru hundumtuu ni jira waan feetan filadhaa hundinuu ni jira kokkolfaa taphadhaa. Diamondii barbaannaan isinitti facaasna leencaa fi xayyaara faataa zanaa jedha jira markaza gaaddisaa keessaa mana taphachaaf jaalalaa kan as keessa jiru hundisaa halaala kanaaf nyaadhaa dhugaa hundi keessa laalaa kan isin keessummeessu tokko keessaa ana warra gamtaa kanaa ilmaan abbaa tokko baganaaf jiraattan ustaazota kan koo eegan akkas jedhee keessummaa simadhee gara eebbifamtoota achi tarkaanfadhee urjiiwwan markaza gaaddisaa firdoosaa gannaatiif akkuushiin hangafee guyyaa eebbaa kanaan baga sin dhaqqabe. ታለችኝ የሆነችን እንደናት ምክንያት የሆነችን ለመቆሜ ብርታት ደግሞ ፈጣሪ ሁሉን አድላቷል። ሰዎች ገና እንዳዩ በጣም ይወዷታል። ላንተ ለሷ እንጂ አትልም ለራሷ መሰከት የላትም ልዩ ናት ረሷ ፈጣሪ ባርካት ከምንም በላይ ስኬቷን እንጂ ውድቀቷን እንዳላይ baga gammaddan warri quraana buuftan congratulation hundumti keessan bu'aa bayii hedduu har'a as geessanii gammadaa kan ka'u soddomman buustanii quraana kattamuu wanta laayyoo miti hanga itti baafteessitu beekaa gatii yoom gadi buusaa jettee kan cinqamaa turte yoo ati qaraatu shabakaaf madaamiin si dararaa turte galata rabbiif galchii nagahaan xumurte jabaadhaa baradhaa isaan tabbabaana qur'aana jabeessi isiniif amaanaa addunyaan fixeensa gannee biraa yaana.
tokko badaa ta'ee hundaan balleessinaa walitti qabdanii maqaan xureessinaa meeqatu jira warri dalagatee bakka guddaa gahee takkaatan hin dagatiin kaayoo biyyaa bahee ammas jabaadhaa abdii hin kutinaa isin haa milkeessu mootichi aalamaa milkii gandalachuu diinii fi duniyaa ilmaa fi ilmoonis isin haa milkeessu mootichi aalamaa Ustazota keenya fayyaalli sirfadhaa rabbitti siimniyyaa du'aayi nuuf godhaa yaa ummata kiyya umrii nuuf dheeradhu siin jedhe eebbisaa wallaahi sin jaaladhaa onnee yabi dabaliif umrii harraagessaa yaadaaf muraadasaa sitti ol dhiyeesse ati waan dadhabdu yaa rabbii dureessa hedduu si jaaladhaa markaza kan koo doofummaa tulluu caalu sittuu narraa cabse ati keessa kiyya markaza wallaalaan dhufeetti baratu kan beekumsa hin qabnes dhufeetti kuufatu beekumsa cimsitee addunyaaf mul'atu beekaa fi wallaalaan ka'asitti baratu doofummaa harcaasee beekumsa kuufatu xurii bara dheeraa asitti dhiqatu ka'een achi darbaa gara barattootaa waliifis ustaazaa warra laatu goota hedduu wal jaalatu tokkummaa qabanii kanaafan hunda caalaa isin jaalladhanii ustaazota jechuun jaalalaaf nageenya haa dheeratu umriin ustaazota keenya hoogganaa markaza gaaddisa quraanaa ustaaza Sladdiin yaa gameessa namaa umrii nuuf dheeradhu waggaa kuma diin rabbii barsiisaa wajjin xiqqamaa jecha diin rabbii barsiisaa xiqqamaa jecha qaqqaaliin as keessaa gungumaa yeroo hundaa inni as keessa argama addunyaa guutuu irratti nuuf ta'ima mul'adhuu dagaagii kan kee kun olumaa gara laafessa koo yaa abbaa arjummaa qulqulluu namaatiin hin qabu shirummaa nuu jira dhubaaba kan kee kun olumaa leenca haati deesse goota fakkii namaa ammas kana caalaa milkiin ittaafu waan diinii hin taane rabbi haa kaasu gufu warri as jirtanis kan fagoo jirtanis dhaamsa wayii qaba yoo na dhageettanii diinii amaanaadha diinii jabeeffadha hundummaan keessanuu islaamaaf jiraadha hunda jiruu teessanii amma hin dheeressuu asumattiin dhaabaa warra naga beekuuf nageenyi qallabaa nagaan naaf jiraadha inni laafaa jabaa sagantaan baay'eedha har'a yeroon qaalii ani asumattan dhaabaa yaa ummata gaarii dhiifama naaf godhaa yoo qabaattan aarii yaada koo geeffadhe amma gadi bu'a sagantaa biraa wajjin namni bakka bu'a assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jazaakumullaahu khairan Qaroo yaadni fagoo abbaa seenaa jabaa hoogganaa majmuu'aa bulchiinsa hangafaa Ustaaz Mahmad Ahmad seenaa guddaa qabaa. Hayyuu yoo barsiisus hubachiisuu beekuu goota yoo hoogganus mirga qixxe eeguu hojiisaatu raga abbaan fedhen qeequu. Wayso beeree jamaa warra gamtaa shuuraa isin duruu beeytan kan beeyne abuuraa hooggantoota irraa seenaasaa qoradhaa Ustaaz Mahmad kanaa hundumtuu baradhaa. Wayso beeree jamaa warra gamtaa shuuraa isin duruu beeytan kan beeynes abuuraa hooggantoota irraa seenaasaa qoradhaa Ustaaz Mahmad kanaa nam hunduu baradhaa. Ustaaz Mahmad kana